Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu kadhannaa nyaata dura taasifamu maal jennee taasifannaa kan jedhu waliin ilaalla. Hanga xumura qophii kanaatti kan isin faana turu ana Dajanee Gurmeessaa Mucaa Tawaayidooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa qophii kooti. Nagaa sin daganne kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyo ijoolleen Tawaayidoo akkam jirtu galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti eegaatii bal'inaatiin kan waliin ilaallu kutaaleewwan kadhannaa keessas tokko kan ta'e nyaata dura kadhannaa taasifachuu qabnu maal jennee taasifachuu qabna kan jedhuu fi qophii kana keessatti bal'inaatiin wantoota hedduu waliin hubanna waan ta'eef hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa subscribe like share gochuudhaan hin dhaggeeffadhaan affeerraa qophii kooti kallattumaan gara qophii keenyaatti darbina. Jalqaba irratti jechuudha waan nuti waliin ilaaluu qabnu kadhannaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kadhannaa jechuun eegaatii Waaqayyoo fi dhala namaa kan wal qunnamsiisuu dandeessu riqicha guddaadha jechuudha. Kutaaleewwan kadhannaa kana keessaati inni tokko jechuudha kadhannaa nyaataati jechuudha. Kadhannaa nyaataa gaafa jennu nyaata dura kan taasifamuu fi nyaata booddee kan gaggeeffamu ni jira jechuudha. Har'a garuu qophii kana keessatti kan waliin ilaallu nyaata dura kadhannaa taasifannu waliin ilaalla jechuudha. Faayidaan kadhannaa nyaata duraa maal inni kan jedhuu fi biyya keenya keessatti egaa akkuma barame namoonni nyaata dura kadhannaa isaanii taasifatan yookiin immoo gaggeeffatan namoota muraasadha jechuudha. Namoonni baay'een nyaata dura kadhannaa isaanii gaggeeffatan jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoota hedduu rakkoowwan adda addaa isaan mudatanii qunnama jechuudha. Namoonni baay'een nyaata kan hin quufne, nyaatanii kan isaaniif hin sifoofne, dhuganii kan isaaniif hin sifoofne, hedduu kan rakkatan kan isaan nyaatan sun kan isaan dhukkubsu, nyaata filatanii kan nyaatan sababni isaas nyaanni ani nyaadhu qaama kiyya wajjiniin waliif naaf hin ta'u coggaarraa kiyya na gubaa qaama kiyya na dhukkubsa jechuudhaan sababa garaagaraa kan dhiyeessaa ni jiru jechuudha. Rakkoon isaa maalinni yoo jenne walumaa galatti nyaata nyaannu sana qulqulleessinee nyaata nyaannu sana maqaa Waaqayyootiin eebbisnee waan hin nyaanneef keessa keenya gaafa galu nyaanni suni rakkoo nutti uumuu danda'a jechuudha. Rakkoo akka inni uumuu danda'uuf immoo wantoonni taasisan maalinni yoo jenne hojii hafuura hamaa ta'uusaa sirriitti beekuu fi hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Nyaata namoonni baay'een gaafa nyaatan akkuma argitan Itoophiyaatti qidam jedhanii kan nyaatan jiru, kadhannaa osoo hin gaggeeffatin kan nyaatan jiru, maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jedhanii maqaa Waaqayyoo irratti waamanii waan soorrata kana hin soorranneef qaama keenya keessatti jechuudha nyaanni sun rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Isa kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Nyaata keenya gaafa nyaannu yoo eebbisnee nyaanne faayidaa maalii nuu qaba kan jedhu yoo laalle jalqaba irratti nyaata sana maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin maqaa Waaqayyootiin yoo eebbisne maqaa Waaqayyootiin yoo qulqulleessine nyaanni sun keessa keenya seenee nuuf sifaa foon keenyaaf dhiiga keenya faana walitti dabalamee waan faayidaan nyaatarraa namni tokko argachuu danda'u argachuu dandeenya jechuudha. Dabalatammoo gochoota hafuura hamootaa irraatii akka nuti bilisa ta'uu dandeenyu yookiin immoo gochoota hafuura hamootaa irraatii akka fayyuu dandeenyuuf qoricha nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Nyaanni nuti eebbisnee nyaanne sun jechuudha. Tokkoffaa irratti gaafa nyaata keenya eebbifannee maqaa Waaqayyoo irratti waamnee maqaa Waaqayyootiin qulqulleessinee nyaannu hafuurri hamaan nyaata sanarra taa'ee gara keessa keenyaa seenuu hin danda'u, nyaata sana nufaan soorrachuu hin danda'u ni daangessa jechuudha. Lammaffaa immoo nyaata sana maqaa Waaqayyootiin qulqulleessinee gaafa nuti soorrannu hafuurri hamaan keessa keenya jiru ni gubata jechuudha. Maaliif nyaanni sun eebbifamaadha maqaa Waaqayyoo irratti waamame maqaa Waaqayyootiin qulqullaa'eera waan ta'eef isa xuraawaa keessa keenya jiru hafuura xuraawaa qaama keenya keessa jiru sana gubee baasuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nyaata nyaachuudhaan dursa kadhannaa nuti gaggeeffannu faayidaa qaba jechuudha. Seenaa kana wajjin wal qabsiiseesti seenaa gabaabduu tokko kaasnee waliin ilaalla jechuudha. Seenaan kun seenaa dhugaadha. Namoota lamatu mana keessatti soorrata waliin soorratu abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii otoo soorrata waliin soorratanu maatii kana keessatti kadhannaan gaggeeffamu hin jiru.
mana sana keessatti kadhannaa nyaata duraa fi nyaata booda akkasuma kadhannaa walii galaa mana sana keessatti hin baramne jechuudha. Nyaata kana gaafa nyaatanu eebbifanii nyaatan jechuudha. Nyaata isaanii eebbifatanii nyaatanii gaafa nyaatan callisaniituma kan isaan nyaatan jechuudha. Guyyaa tokko osoo nyaata nyaachaa jiranuu galgala jechuudha akka carraa soorrata isaanii soorrachaa jiranuu ibsaan bada jechuudha. Gaafa ibsaan badu namoonni ni na'u jechuudha. Wanti tokko gaafa uumamu jechuudha. Akkuma kana nahanii haati manaa maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu jettee jechuudha. Yookiin immoo bisma bishiin gaafa jettu hafuurri hamaan isaan wajjin soorrachaa jiru suni maqaan waaqayyoo dingata gaafa itti waamamu battalumatti jechuudha achumatti gogee hafeera. Egaati maqaan waaqayyoo humna hafuura hamaa ni cabsaa diina ni barbadeessa jechuudha. Akkuma namni tokko osoo hin beekin elektirikiin yookiin ibsaan gaafa isa qabu qaama isaa sana zannaree qabu sana yookiin immoo qaama isaa sana kutaalee qaama isaa sana walitti butee tokkichumaan qabee miidhaa irraan geessu sana maqaan waaqayyoo bakka itti waamametti hafuurri hamaan ni rifata jechuudha. Sababiin isaa bakka maqaan kiyya waamametti hin dhiyaatin jedhee waaqayyoo gooftaan isa adabeera abboomeera waan ta'eef jechuudha. Osoo akkaataa kanaati soorrata sana soorrachaa jiranuu maqaa waaqayyootiin basuma gaafa ishiin jettu maqaa abbaa gaafa ishiin jettee maqaa abbaa yookiin maqaa waaqayyoo gaafa ishiin waamtu diinni sun achumatti gogee jechuudha. Erga ibsaan badee booddee soorrata sana isaanis ibsaa ibsanii gaafa soorrata sana arguudhaaf jecha ibsaa kan biraa ibsatanii yeroo itti deebi'an hafuurri hamaan sun qaama mul'achuu kan hin dandeenye qaama itti mul'atee arganii jechuudha. Isaanis gaafa isa argan ni naanii ni rifatanii jechuudha. Gaafa rifatan isaanis achumatti goganii hafan jechuudha. Egaa sababni isaan akkana ta'aniif maaliif yoo jenne osoo jalqabuma kadhannaa nyaata dura gaggeeffatan yookiin kadhannaa isaanii gaggeeffatanii soorata isaanii kan sooratan ta'e wanta akkanaa yookiin immoo rakkoon akkanaa hin qunnamu yookiin isaan hin mudatu jechuudha. Kana keessatti maal hubanna? Kana keessatti maal baranna? Nyaata dura kadhannaa gaggeessuun faayidaa guddaa akka inni qabu humna hafuura hamaa akka inni hidhuu danda'u as keessatti ni hubanna yookiin immoo ni barannaa jechuudha. Dabalataan jechuudha as keessatti jechuudha kadhannaa gaggeessuun ammam hafuura hamaa akka inni gubuu danda'u iddoo tsabalaatti jechuudha. Egzaabeer Aabi jedhama tsaballi suni achitti wanta arge tokko isinitti hima jechuudha. Namichi waaqa tolfamaa waaqessaa waaqa tolfamaadhaaf hojjetaa waaqa tolfamaadhaaf gabbarsa dhiyeessa jechuudha. Jiruuf jireenya isaa akkaataa kanaatiin kan inni jiraachaa ture. Haa ta'u malee jechuudha waaqni tolfamaan kun osoo isaaf sagadu osoo gabbarsa isaaf dhiyeessuyyuu namicha kana miidhaa ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e namichi kun gara tsabalaatti gaafa deemu hafuurri hamaan sun ni qabame jechuudha. Yeroo lammaffaa irrattidha jechuudhaan kan inni arge yeroo jalqabaadhaaf jechuudha namichi suni gara tsabalaatti gaafa inni deemee tsabala waraabbatee gaafa inni gara manaatti galee kadhannaa gaggeeffachuu gaafa inni eeggalu guyyaa lammataa hafuurri hamaan qaaman namicha kanatti mul'ate jechuudha. Maaliif namoonni waaqa tolfamaa umurii isaanii guutuu waaqeffachaa turanii hafuurri hamaan guutumaa guutuutti qaamaatiin itti mul'achuu danda'a jechuudha. Akkuma jalqaba kaasne sana jechuudha. Maaliif humni hafuura hamaa suni wanti isa gubuu danda'u hin jiru waan ta'eef namni sun jechuudha bultoo isaa taasifateera waan ta'eef qaamaan itti mul'achuu ni danda'a jechuudha. Akkuma waaqayyo gooftaan Museefaatti mul'achuudhaan itti dubbachaa ture sana jechuudha hafuura qulqulluudhaan waan guutamaniif kadhannaadha waan jabaataniif jechuudha. Abboota keenyatti akkuma mul'achaa ture sun hafuurri hamaan kunis nama isatti dhiyaate itti mul'ata jechuudha. Kanarraa kan ka'e gaafa namichi kun kadhannaa gaggeessuu eegalu gaafa inni tsabala fudhatee gara mana isaatti galee tsabala qe'ee isaatti facaasu guyyaa tokko jechuudha akaafaa fudhatee isa eeggate. Ilaala maaliif namichi kun isaan harkaa bahuudhaaf waan jiruuf dursee lubbuu isaa balleessuu waan barbaadeef jechuudha. Hafuurri hamaan kun qaamumaan itti mul'atee gaafa inni itti qajeelu namichi kun maal jedhee adaraa egzaaraabiin irraa dachaa hin jedheeni. Kanarraa kan ka'e maqaa waaqayyoo itti waamnan irraa dachaa ni jedhe. Hafuurri hamaan maqaa waaqayyootiin rifata maqaa waaqayyootiin nurraa deebi'uu hin danda'a. Humna hafuura hamaa ofirraa gubuu ni dandeenya jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha hafuurri hamaan sun guyyaa lammaffaa irratti iddoo tsabalaatti maaliif akkas goote jedhanii yeroo abbootiin gaafatan jalqaba namichi kun anaaf sagadaa ture anaaf hojjechaa ture garbicha kiyya ture amma immoo na harkaa ba'ee gara waaqayyoo waan inni deemeef dursee lubbuu isaa fudhachuudhaaf yaadeen ture inni immoo yeroo sanitti maqaa waaqayyoo natti waame maqaa waaqayyoo gaafa natti waammoo annan dadhabe kanarraa kan ka'e maalan ta'e
isarraa fagaachuun eegalee nagubee jiruuf jireenya isaa keessatti akkana hin argamne taasisee jalqaba biddeena gaafa inni nyaatu safaana nyaannaa soorrata gaafa inni soorratu gaafa inni dhugu safaana dhugnaa guyyaatti biddeen torba isan ga'u namichumatu nyaata si'anii namoonni baay'een namicha nyaata hin quufne jedhanii maqaa itti moggaasanii garuu nuti dursinee safaana nyaannaa kadhannaan nu gubuu danda'u waan hin jirreef namichis waa'ee amantaa waan hin beekneef nuuf hojjechaa nu gabbaraa waan tureef iyyuu nuti karaa sanaan soorrata keenya irraa soorrannaa gaafa inni gara waaqayyootti deebi'u gaafa xabalatan maqatu gaafa inni kadhannaa gaggeessu eegalu garuu kana hundumayyuu ni dhabne jedha Hafuurri Hamaan sun jechuudha isa faanas nyaachuu dhuguus waan dadhabneef jalqaba gaafaati mana daakuu wajjin qincaa gaafa ishiin gootaraa buutu wajjin gootaraa buuna waan hundayyuu fudhachaa turre garuutii jechuudha amma gaafa kadhannaa inni eegalu waa tokkollee argachuu waan hin dandeenyeef namicha kana lubbuu isaa baasuudhaaf jecha haala sanaa yaalle garuu maqaa waaqayyoo nutti waamee ifate ofirraa jedhee namicha kanarraati Hafuurri Hamaan kun dubbate jechuudha. Kanaaf jechuudha jireenya keenya keessatti kadhannaa gaggeessuun murteessaadha jechuudha. Hafuura hamaa ofirraa ifachuudhaaf jiruuf jireenya keenya keessatti qaama keenya keessa isa jirus hafuura hamaa sana baasuudhaaf nyaanni nuti eebbisnee nyaannu sun nuuf qoricha ta'a diina sana immoo ni gubanii barbadeessaa jechuudha. Namni kamuu nyaata nyaachuudhaan dura kadhannaa gaggeessuun barbaachisaadha jechuudha. Guyyaa irraa kana jechuudha nyaata dura kadhannaan gaggeeffamu. Maa inni isa jedhu kana keessatti sadarkaa lamaan laalla jechuudha. Kadhannaa nyaata dura taasifamu yookiin gaggeeffamu kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni tokko dhuunfaadhaan yeroo gaggeeffannudha jechuudha. Innis namni tokko nyaata nyaachuudhaaf erga isaaf dhiyaate xoofoo yookiin dhugaatiin dhuguudhaaf erga isaaf dhiyaate booda fuula isaa gara bahaatti garagalchee yookiin gara siiliin qulqullootaa jirutti yookiin gara beeta kiristaanitti garagaluudhaan maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen jechuudhaaniin maaloo yaa uumaa foon koo fi lubbuu koo Iyesuus Kiristoos nyaata nuuf dhiyaate kana nuuf eebbisii guyyaa har'aa kana nyaata kana akkuma nuuf laattee akkasumas bakka adda addaatti kufanii warra beela'anii fi warra dheebotanii jiraniif maqaa kee qofa warra abdatan harka qalleeyyii nyaata isaanii guyyaa isaanii kennii fi akkuma arjummaa keetiin na daawwatte isaanis daawwadhu nyaata naaf dhiyaate kanas eebba Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu irraa naaf bulchi. Ameen yaa Abbaa keenya hoo jennee kadhannaa kana jechuudha dhuunfaa keenyan kadhannaa gabaabaa nyaata dura taasifannudha jechuudha. Keessumattuu fakkeenyaaf yeroo tokko tokko yeroo itti ariifannu yookiin muddamnu jiraachuu danda'a kadhannaa gabaabaa kanaan dhuunfaa keenyan bifa kanaan gaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan immoo wal wajjiniin yookiin namoonni baay'atanii yeroo soorratan yookiin immoo nyaata nyaatan kan kadhatamudha jechuudha. Kadhannaan kun immoo xiqqoo ni dheerata obsa barbaada jechuudha. Kanaaf kadhannaa kana gaafa kadhannu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa Abrahaam sa'aatii waareetti karaa dukkaanaa gubbaa osoo taa'ee jiru tokkummaa fi sadummaadhaan itti mul'attee gabataa nyaata isaa akkuma eebbisteef mana isaas akkuma eebbisteef har'as nuun tajaajiltoota keetii fi mana keenyatti argamuun nyaata keenyaa fi xoofoo keenya nuuf eebbisii ameen. Yaa Waaqayyo uumaa keenyaa uummata Israa'eliin raajii dinqiiwwan torban hangafummaa irraa erga Museetiin Gibxii baaftee waggaa 40 guutuu nyaata duumessa keessaa bishaan lafa gogaa irraa baastee akkuma nyaachistee fi obaasaa akkuma turte kunoo arrasii waldaa keenya gidduutti argamtee akka nu nyaachistuufis kadhannaa ameen. Yaa Gooftaa koo Iyesuus Kiristoos namoota 5,000 marga lalisaa irra akka taa'an ajajjee qurxummii 2 fi biddeena 5 nyaachiftee qoobsuun masoobiin 12 akka ka'u kan taasistee yaa Gooftaa ammas akka bara sanaa lammii kee gidduutti argamuun eebba kee irraa akka quufnu akka nu taasistuuf bu'uura faarfannaa Daawitiin si kadhanna. Waaqayyo tiksee kooti wanti inni na dhabsiisu hin jiru bishaanii boqonnaa keessaa na qajeelcha lubbuu koos ni deebise waa'ee maqaa isaatiif jedhee daandii dhugoominaa irra na gaggeesse gaaddidduu du'aa jalaa yoo na deemellee inni na waliin jira waan ta'eef hamaa hin sodaadhu. Fuula dura kootti nyaata koo naaf qopheessite diina koo fuula duratti mataa koo zayitaan dibdee tolummaa isaaniif dhiifamni isaa bara jireenya koo hunda na ordofu
mana Waaqayyoo keessa baraa hanga baraatti nan jiraadha. Foon hundumtuu kadhannaan iddoo itti dhaga'amu gara kee ni dhufu. Cubbuu keenyaaf dhiifama nuuf taasista. Ati kan filatte waltajjii kee irras akka bulanii fi kan simatte eebbifamaadha. Yaa lubbuu koo Waaqayyoon galateeffadhu. Lafeen koo hundinuu kan eebbifame maqaa isaa haa eebbisan. Ameen. Yaa lubbuu koo Waaqayyoon eebbisi. Galata dhiyeessuu hin irraanfatin. Cubbuu kee hundumaaf dhiifama kan si taasisu. Dhukkuba kee irraa kan si fayyisu. Lubbuu kee iddoo badiinsaa irraa deebisee dhiifamnii fi gaarummaan kan quubsu Gooftadha. Yaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa keen kunoo kan murru nyaata kana nuuf eebbisi. Ameen. Yaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos maqaa keetiin dhugaatii dhugnu kana nuuf eebbisi. Ameen. Yaa Waaqayyo tokkos sadis taatanii iddoo walitti qabamtanitti gidduu keessanitti nan argama. Akkuma jette gidduu keenyatti argamtee hafuura kee qulqulluun akka nu irra bulchituu fi si kadhannaa. Ameen. Yaa Gooftaa koo Yesuus Kiristoos tattaafattoota kee kan ta'an ergamoota kee nu eebbisi. Amiin. Yaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ifa kan ta'e teessoo kee kan baatan maqaa Abneellii arfaniin nuuf eebbisi. Amiin. Yaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tajaajilummaaf kan filataman eebba luboota 24 samiin nuuf eebbisi. Amiin. Yaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eebba kirubeelii fi suraafeliin nuuf eebbisi. Amiin. Yaa Gooftaa koo Yesuus Kiristoos eebba Uraayiliin Saaqu'eelii fi Faanu'eeliin Raagu'eeliinis nu eebbisi. Amiin. Yaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafaaf samiitiin nuuf eebbisi. Amiin. Eebba qomoo ergamoota 99 nuuf eebbisi. Amiin. Eebba raajotaa qulqulloota 15 nuuf eebbisi. Amiin. Eebba duuka bu'oota 12 nuuf eebbisi. Amiin. Eebba hordoftoota 72 nuuf eebbisi. Amiin. Eebba qulqullootaaf wareegamtootaan nuuf eebbisi. Amiin. Eebba mana kiristaanaa qulqulleettiin nuuf eebbisi. Amiin. Eebba haadha keenya qulqulleetti dubaroo maaramiitiin nuuf eebbisi. Ameen jechuudhaaniin egaatii kadhannaa kana erga xumurree booddee yaa abbaa keenya jechuudhaaniin Waaqayyoon galateeffanna jechuudha. Kanaan booda maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu maqaa Sillaasiitiin nyaanni kun dhugaatiin kun hundumtuu kan eebbifame nuuf haa ta'u. Nyaanni kun kan eebbifame kan qulqullaa'ee fayyina kan nuuf kennu diina keenya immoo kan gubu kan barbadeessu haa ta'u. Ameen jechuudhaan akkaataa kanaatiin jechuudha. Kadhannaa kana gaggeeffannee soorrata kana nyaachuutu nurra jiraata jechuudha. Gaafa soorrata eebbifamaa kana bifa kanaan eebbifannee nyaannu hafuurri hamaan keessa keenya keessa jiru ni gubata. Kan immoo ala jiru immoo nu faana soorrachuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan daangessuutu nurra jiraata. Egaatii kadhannaan karaalee ittiin diina keenya daabiloos ittiin mo'annu keessas tokkodha waan ta'eef iyyuu kuni kadhannaa nyaata dura taasifamudha. Faayidaa isaa jalqaba waliin ilaallirraa kadhannaa nyaata booda taasifamuu fi faayidaan isaa maalidha kan jedhu immoo yeroo itti aanu yookiin viidiyoo biraa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya faana haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaamii kadhannaan qulqullootaa eegumsi ergamootaa hunduma keenya faana haa ta'u. Nagaadhaan tura. Usbaata Lexaabeer.